Maaliif kennansi? Siirii jarri garaatti baasaa turan jechuudha. Yusuf naammoo garaa na إسلام أديك وان أديك إسلام ورته لا إله إلا الله من ما كنا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عبد الله فاو ربي لسان قول garaa fi mataan inni boqoo jira. إيش قاعد تقول إيش akkamitti dhiita dhukkubeetu bar jaallatis naammoo garaa keessa na jira yaa rabbi ija garaa na muraame. أيه خايفة خايف مسجسنا garaa na keessa هذا مسجسنا خايف يمكن تقرأ يمكن garaa تقرأ na mura Yusuf garaa na mura. deemne gara magaalaatti si kannaa lana mana yaalaa geessina osoo xiqqoo ishee aduun nuuf dhihe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى يرتوس نجتشا خبجمتوتا في هردفتوتا دعوتوتا كينيا Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa bakka jirtan maratti nageenyi keenya inni kabajaa fi jaalala sinaa dhaqqabbasiniin jenna. Akkasumas egaa haala adeemsa keenya kaleessa dheengadda torban darbillee akkasuma wantoota irra jiru ni beektu mudannoo mi'a keessa akka dabarre quba qabdu. Alhamdulillah har amma kunoo akkuma ta'etti as geenyeerra akka namni lubbuun jiraachuu nu dhorkee miti akka rabbiitiif guyyaa kana dhaqqabnee jirra isiniin jedha haala itti jirruu fi adeemsa keenya hundumaa hubachuuf ammoo nu hordofa. Egaa akkuma beekamu daawwattoota keenya maal taatanii keeriyaa maal irra geettanii warroonni geettanis ni jirtanii eeywaa alhamdulillah rabbil alamin Yuusufiin kun akka guyyaa torbee geenyee jala deemutti jiru arrammoo alhamdulillah kun Yuusuf deebi'ee harka keenya jira qabannee baafnee jechuudha bakka isanii uffatanii irraa baase immootu inni immoo amma gaggabeetiin ciisutti jira waan ta'eef hin beekne dawaa sanillee itti godhee akka kaleessa jitti sanirraa dawaa sanillee itti goonee bishaan sanillee xiqqoo daballee makkeedha walii qabannee baadhannee as finne jechuudha diinallee immootu risaalaa barreessee fi gaara kana keessa dhufuu jira naan jette hedhuftii fi hin qabanii isii hin beekne wallaahi isiillee du'aa godhaa hin jedha kunoo immootu Yuusuf ammaa saatanatti gaggabeetiin jira waan ta'u hin beekne wallaahi mee inshaallah du'aa manuu godhaa hin jedha. Egaan akkuma beekamu bu'aa bahii keenya hundumaayyuu argaa jirtu. Waan taane keessa darbaa jirru gaa wanti hundinuma mul'ata akkasuma kaleessa edda galgala halkan dukkanaan jechuudha keeriyyaan dhuftee bakka dheengadana keessee fuutee akkasuma boolla inni jiru osoo hordoftu bishaan illee harkatti qabattee jechuudha haala kanaan deemnee gara inni jiru deemne Abdallaa fi Faayyoon osoo isa wajjin jechuudha wallaansoo waliin qabanii achirraa jechuudha isa biraa deemanii sana booda immoo dudduuba jaraatiin hordofne yeroo jarri achii ba'anitti bira deemnee jechuudha bakka inni ciisee jirutti bishaan sana keeriyyaan itti darbitee inni bishaan sana fuudhee dhugee akkasitti jechuudha xiqqoo ishee gara qalbiitti deebi'ee duraan baay'ee sodaataa turre jechuudha gara isaatti adeemuuf kana booda immoo egaa taatee darbe hundumarratti maaliif akkas taatu maaliif akka inni taatanii waan baay'eelee dubbataa turtanii nas komataa turtanii sababni an akkas ta'eef immoo tokkoffaa akkuma beekamu Faayyoon faanii siirii jakoota akkana naqan ni beektu jechuudha. Jakooti siirii naqanii akka turan hin beektu. Kana malee ammoo dabalataan ammoo akkan quraana qara'uu hin dandeenye sammuu koo irratti siirii naqaniiru. Faayyoon gaafa Suleemanii wajjin nu qabde sammuu isaa irratti naqa jettee dubbatteetti. Siiriin sammuu isaa irratti naqa jettee dubbatteetti. Akkasuma wanti jarri waliin na jibbani sababan bakka hundatti deemee qara'uuf akka inni nutti hin qaraane akka inni quraana dadhabuu akka inni quraana jibbu goonaadha jechuudha kaayyoon isaanii. Kanaan anis immoo dhuguma qara'achuu dadhabe. Yeroo jariinatti dhiyaatan amma afaaniin quraana dubbachuu hin danda'u yaadachuu illee hin danda'u jechuudha. Kanaaf rakkoon akkanaa hedduun nu mudate haala hamtuu keessa turre har'a ammoo alhamdulillah kunoo akkuma beekamu eda achirraa jechuudha akkuma ta'etti sochoosnee isa fudhannee baanee as jala bullee as jala jirra ammas immoo waan ta'u walumaan ilaallaa nu faana bu'a. Egaa daawwattoota fi kabajamtoota hordoftoota keenya egaa akkuma beekamu immootu Yuusuf xiqqoo socho'uutti jiranitti fakkaattee nama geemura socho'uu qabu. Yusuf waajjira keenya. Laal qayyimee biqiluu yoo danda'e. Yusuf olkaasu. Yusuf kai narratti hirkadhu taa'e kee. Minas qabi. Yusuf. Narratti hirkatu.
Egaa daawwattoota keenya kun akkuma beekamu warroonni maggee komotanillee inni jirtanii jechuudha warroonni komeenti jalatti barreessitanii maggee maalii maal taatee jettaniinis ni jirtanii immootu maggee waan biraa osoo hin taane siiriin sun humna isaa keessaa bahu hin dandeenye jechuu gadi hin dhiifne sababuma sana irraa ka'ee laafachuu jira jechuudha siiriin tokko ijatti afuuftee tokko mootu garan na baaste jedhe tokko sammuurra na naqxe naan jedhee natti hime nuti biyya irratti illee agarree kan viidiyoo boodallee himmootu hicciitii isaanii an dhageeffadhatin jira immoo kun amma of beeku jira jechuudha. Asiin si finne taa'e ma'i. Eessana sana fiddan? Ana si deemsisa. Hiriyaa si bira jira. Faamu faameeti. Faafaan agarree gattaa immoo dhagaa lafa ergaa. Dawaasana gootee miree keeriyaa. Dawaa maali? Osoo faa'uu faa qabannu malee as keessaan bahu eessana si dhufe? Ajibu. Beeda dukkana keessa dhuftee bar mul'atu yeroo ati dhufte dukkana keessa dhufte. Hayyaan mukkee xarafa magaalaa xiyyaanatiin deemanii haakima si keessaa hayyee. Garaan na gubachuu jira. Yusuf hayyaa haakima si keessaa hayi. Gara mana yaalaa deemnu. Kinoo daawwattoota keenya akkuma gartaan kana garaan na gubachuutti jira jechuudha amma immoo garaan na gubachuu jira. Lafa ciisin narratti. Sirii isaan garatti qabuufan sanii shiboo illee kootu irraa baasee an alhamdulillahi boodarra yaadadhee shiboo san irraa hiikee naan xiqqisho wayyaa'ee na jala deemee ammaaf immootu inshaallah haakima geessu ta'a shiboo kiyyaa. Shiboon keenya hin jira. Injira no arga jira shiboon keenya. Egaan hordoftoota keenya akkuma beekamu akkuma quba qabdan alhamdulillah ala kulli haal waanuma hundaafuu as geenyeerra waan baay'ee mudannee keessa dabarree rabbeelan jenne dheebuudhan jenne qorra aduu hin jenne wanta hundumaa jechuudha. Egaa murtee kana tarii rabbi kaleessa nutti kenne haga kana qixaaxamtee tarii rabbitu nu qixaaxaa ture jechuudha. Maaliif akkuma immoo osoo aduun ifaa jirtu jiini ba'aa jirtu kana jechuudha. Aduun dachii ibsuu dadhabde osoo hin taane akkuma beekamu jechuudha. Jiinis immoo murtee iseetti kennan geggeessuuf jecha waan adeemaa jirtuuf aduuf jiini amma guyyaa ba'anii deemaa jiru jechuudha. Kun murtee rabbiin biraa kaleessa darbeedha. Akkasuma tarii nutis immoo haga kana rakkattu haga kana miidhamtu kan jedhu rabbiin biraa nu darbe tarii jenneeti amanna. Ammallee jechuudha wama hundayyuu yoo nu godhan quraana rabbiitti garangallu yookaan rabbitti garangallu rabbitti hin kafaru siirii baadhannee deemu warri kaleessa siirii fudhadhaa lagaa Yusuuf hin baasaa jechaa turtan hundumti keessanuu lafaa jechuudha shaadaa qabadhaa irra deebi'aati sun dogoggora. Rabbitti garagallee kan nu gargaaru rabbi malee siirii miti. Amma gargaarsa rabbiitiin Yusuufin sadarkaa kanarraan geenyee jirra. Osoo kaleessa garuu siirii baadhannee deemneeti rabbitti baaneerra jechuudha. Warra rabbitti kafaree taana jechuudha. Kanaaf amma sadarkaa kanarra geenyee jirra. Nu jajjabeessaa du'aa nu godhaa isiniin jenna. Sababni ani immoo rakkoo kana hunda mudadhee summii garaattis nyaadhee mataarrattis baadhee akkasuma ija kiyyattis nanammee fi obboleessa gaarii kana hin dhaboo dheetan. Lafa ciisin Yusuuf. Yusuuf Ajiizu. Dawaa garaan na gubatu jiru jiraadhi. Kanaan jechuudha sababa obboleessa gaarii hin dhabu Yusuufin nama gaarii hin dhabu jedheetan gaara kanatti galee uma hundayyuu ta'e malee kaleessa wal beekne yookaan kaleessa maatii tokko taanee waan wajjin jiraannuuf malee jechuudha yookaan haadha tokko keessaan baane nuti obbolummaa rabbii walitti nu fide yookaan oromummaatu walitti nu fide yookaan immoo islaamummaatu walitti nu fide. Kanaaf jechuudha Yusuuf mataa kee biyyoo keessan kaa'i. Yusuuf mataa kee biyyoo keessan kaa'iin ol Hayya yaa akkuma si keessa Yusuuf na deema yaa hayya. Akkuma deemna hayya. Raammoo garaa kiyya keessa jira. Raammoo garaa Mana yaalaa deemtaa hayyee hayya. Raammoo garaa. Tarii wayoo baasanii garaatti ammoo. Dawaa garaatti nyaachifne. Mataan dhiiga sun illee ni dhugu waama qilleensaa ammoo of beekee meeqa duraati miti. Innis numa wajjin dhugaa ture jechuudha summii garaatti. Yusuuf hayyee ol ka'i. Raammoo garaa kiyya keessa jira. Ol ka'i erga as geesse waan taatu yoo gara rabbiin haga kana wal Akkuma argisiisa. xiqqoo itti balumee bakkee. Kami? Raammoo garaa kiyya keessa jira. Jedhee bakkee. Yookaan itti uluu haan san xiqqishoo dhufaa beeku. Xiqqoos. Xiqqoo xuuli dadhabe wallahi maggiyaan ni dadhabii bara. Osoo jajjabaatee amma gara magaalaatti nu bahe. Amma hin dandeenyu kaataa baana amma xarafan nu eeganii bari isaan ol qabimee xiqqishoo. Dawaa sanatti fide. Garaa kiyya keessa jira. Ol jedhime. Raammoo na nyaata. Ol ka'i xiqqoo fi dawaasitti goona. Irraa bana xiqqoo xuuli. Yusuuf. Amma gara. Akkasumatti. Yusuuf. Maal? Irraan bannee lafa. Maal? Maal Yusuuf? Ittuli meet. Hanqa baatiyat. Irraan bannee. Yusuuf gadhiiti kaafeeriyaa. Obboleetti keetii bara. Hayyoo deebisee gadhiisa. Deebisee gadhiisa hayyee. Obboleetti keetii bara keeriyaan. Hayyoo deebisee gadhiisa. Keeriyaa gadhiisa hayyee. Hayyee gana fudhe hayyee. Gana fudhe. Hayyee harka nu gadhiisi Yusuuf. Maali? Maali?
يا ربي يا كم يقول ما تجي الرجال لا سيرت نملة شامل كوتنا أكمل ترى كل هذا فين كل هذا شو فينا قرب عشان كان عندك كويس يوسف أما نو تدي بدي بار فايت يوسف فايت تبر يوسف تكوشة تذكر باي مين كبتني يبغى عم بني ورما جيم ملة عشان ينور قلبي ولينا في كثير احتمال يا ربي وجه لهنا في الدير بتيو قل أبني ويقف شو تقول تكوشة تولي مين ما جي أبني مول يوسف وش ما أدري إيش واحد يبي كسي مال لا سيري كرنا بوجودي أو حاجة سلاكن إيش مالي تكننزي سيري جري غرا تو باسا ترنجي چورا يوسف رامو غرا نه راسك إسلام أديك وان أديك إسلام لا إله إلا الله من ما كنا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عبد الله فاو ربي لسان قول غرا في متان نبوكو ليس عايز كل عزيز ni akamitti dhiita dhukkubeetu bar jaallatisee رامو غرا keessa na jira yaa rabbi ija garaa na murame أيه خايفة خايف مسجسنا أيه هذا مسجسنا خايف مجد كرا يمد كسو يوسف garaa na mur deemne gara magaalaatti si kannaa lana mana yaalaa geessina osoo xiqqoo ishee aduun nuuf dhiye karaa kanatti ammoo nu arganne akkasii jechuudha wantoota keenya kun onni gartaa waa Yusuf akkasa jirullee agartanii urgatoo biyyattii namni midhaan hin qammamne waan adii hin agarsu kun agartan kun osoo immoo bulee taatesudha wantiidha jennaa cumaa garaa jennaa garuu cumaallee miti waan biraa haqqisu jira jechuudha siirii isaan gara nyaasan irraa haqqisu jira inshallah du'aa ima nu godhaa kun ofii harkaa baafne nu deemuu hin dandeenye garaan na ciramuu jira garaan na ciramee jedheetiin waan haqqisu jiru kun agartanii maggee qofa dandeenye ol fuunee deemuun hin dandeenyu yoo inni wayyaa'e malee yoo nu dhalama ol fuunee qabnee deemnan jenne uummanni sun ni qabanii inshallah du'aa ima nu godhaatiin gara wantoota keenya rabbiin nu fayyisee asii isa haa baasu tanumus ni dhaammanna. inshallah gaa akkuma beekama hordoftoota keenya akkuma argaa jirtan gaa haga torbee tokko guutuu kana boolla keessatti gagaa jiran nyaata dhugaatii wanta biraa osoo ittiin kennin siiriidha jechuudha kan jedhe nyaachisaa jiran isa laaffisuuf isa dadhabsiisuuf jecha siirii nyaachisaa jiru jechuudha halkanii guyyaa yeroo ammaa kanatti immoo kunoo erga xiqqoo ishee akka obbaruu ta'ee haga kana fuunee achirraa fagaanne amma jechuudha dhukkuba hamaa dhukkubsataa jira jechuudha yeroo ammaa kanatti kunoo inni hoqqisaa garaasaa kana keessaa jechuudha bishaan ol deebisa kunoo waan adii akkanaa kana ol guura haala akkasii keessa jira kanaaf immoo amma osoo rabbiin xiqqoo ishee lafa nuu dhiisise dhokannee fuunee gara magaalaatti akka finnu yoo taane mana yaalaatti yoo geenye malee amma nu harkatti laafaa jira jechuudha amma kanaan duraa jajjabaataa ture galata rabbii girraa hundumaa keessaa danda'ee ba'ee jechuudha sadarkaa kana ga'ee ka'ee amma sadarkaa hoqqisuutti jira jechuudha kaleessa dheengadda Abdallaa fa'aa ofirraa tumaa jira jechuudha faayoo fa'aa ofirraa tumaa jira jechuudha achuma boolla keessa taa'ee jechuudha beela dheeboo otoo hin sodaatin amma ammoo erga haga kana hundarra turee itti cibe waan ta'eef kunoo sadarkaa kana ga'ee jira jechuudha sadarkaa hoqqisuurra ga'ee jira kun immoo jechuudha dooktora argate malee yookaan yaalii addaa yoo argate malee fayyuu hin danda'u jechuudha akkasumayyuu hundi keenya amma dirqama yaalamuu qabna.